Haati ta'e reebamu, haati ta'e tumamu, haati ta'e arrabsamu namni jaalatu ni jirti. Namni jaalatu ni jira. Maali akkuma isin argitan yeroo hedduu namoonni yeroo wal arrabsan haadha wal arrabsu, haadha namaa tuqu. Maaliif akka onnee kee keessa ati haadha jaalatu namni kamuu waan beeku jecha haadha keetis arrabsee haadha kee cabsaa jechuudha. Ni ati nama akkasiisan akkamitti ilaala? Ani akka mataa kiyyaatti haadha kiyyaan na arrabsuurra na ajjeesuu naaf wayya. Yoo na ajjeesan irra fudhata yookaan nama na ajjeesu yookaan nama san waan tokko na godha qalbiin koo. Haadha namni hin jaalatu jiru. Haadha jechuun akkuma beeknu garaa keessatti ji'a 9 baadhattee harkarratti umrii teenya guutuu nu qabattee ofiif dheebbottee ofiif beelloftee nu nyaachiftee yoo namni nu harkaa xiqqeesse yoo namni nurraa xinneesse maaltu nama dhaga'ama? Mee kana qofaa miti biyya keenyatti yeroo argitanii qabaattan namoonni tokko tokko ollaan haadha namaa reebu jira. Duriyyee gabatti fa'aa haati namaa waan gabaa adda addaa kan deemtuuf mana baaburaa fa'aa deemtuuf namarraa reebamti. Maal si dhaga'ama? Miira akkamiitu si dhaga'ama yeroo sana? Hangam si dhaga'ama? Qalbiin kee kun hangam gadda? Ani gama kiyyaan gaafan du'e irra gaafa akkas waan akkasiisan namni harmeetii yookaan harmeetii cabsan yookaan harmeetii haamilee isii gattu qalsan gaafa san qalbiin kiyya na gaddite dhugaa onnee irraa jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadetti akkuma hundi keessan beektan mee sooshaal miidiyaa kana ilaalaa. Arraboonni wal arrabsamu arraba haadha kee akkanaa godhan haadha kee akkasaa jedhan yeroo san immoo maal si dhaga'ama? Fakkeenyaaf amma kun akkuma argitan kana suuraa haati ta'e waan feete badduu feete yoo taatu fakkeenya Jaafar fudhadha Jiijii fudhadha Jiijiin tun amma haadha Saamriiti. Saamrii guddoo mucattii na caaltu qabdi. Mucattii dahuudhaaf isiinuu ilmoo biraa qabdi. Suuraa isii xiqqeessanii akka daa'imaatitti waan addaa godhan harmee intaloo sanii tuqan jechuudha. Isittis yoo dhaga'amu baate intaloo isii sadiitti dhaga'ama. Duuba namni haadha qabu ani haadha kiyyarraa dhaladhee haadha namaa yoo tuqu haadha isii sadiitti tuqe moo haadha tiyyan tuqe jedhama. Mee fakkeenya banammoo yoo haadha keessan arrabse haadha tiyyan arrabse moo haadha teessan arrabse haadhuma kootiin arrabse jechuudha. Kabaja haadha kootiif hin qabu jaalala haadha kootiif hin qabu jechuudha. Namarraa kun dhalannani bineensa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiirrummaan akkatti garaa jabaatu kun dhiirti garaa jabaatu tun ta'ee maatii waan feete taate ajaa hin qabne gaafa harmee isaa waa taate jedhan gaafa harmee isaa rakkatte jedhan gaafa harmee isaa yaadate gara qabatuu fi waan ta'u hin beeku. Akkuma mallaqa hin qabnetu biyya alaa taa'ee harmee isaa yaadate namni mallaqa hin argineef hin jiru. Namni harmee isaatiif bilbilee harmee isaa nagaa hin gaafanne hin jiru. Namni akkasiisu yoo jiraatellee namumaayyuu mitinnas lambineessayyuu. Kanaaf yaa obboleeyyan tiyya haati ta'e kabajamuudhaaf harmeen kee kabajamuudhaaf harmee namaa kabaji harmee namaa sirriitti kabaji. Atumtu mataan kee harmeedha yoo shamara taate shamarri harmeedha mataan kee dubartiidha. Dhiira wayya abbaa wayya moo abbaa yoo arrabsame somaa miti haati garuu onnii nama madeessite. Abbaan fedheyyuu kana duran dhaabbatu haadhaaf abbaa waliin madaalan tasumallee tasas wal hin madaalan haadhaaf abbaan. Haati gaafa ati garaa jirturraa hanga gaafa umriin ta'e jirtutti barmee nuti biyyaalaa jirra fakkeenyaaf yoo na haati teenya warri haadha qabnu warri hin qabneef rabbaa araaramuuf rabbi gannata isaanii haa kennu. Warri hin qabnu warri qabu haati teenya bari yoo na guyyatti yeroo takka lama osoo ebaluu kiyya hin jenne hin ooltu ni beeytani. Abbaan si guyyaa yaadate yoo barbaade amatatti yoo barbaade jeeshanii gurbaan kiyya tokko jira intalti kiyya takka jirti jedha. Haati garuu yoo raftuun cinqamti yoom gurbaa kootii wal arga yoom ilma kootii wal arga yoom mucayyoo kootii wal arga jedhanii sammuun isii akka dhiphattu I am sure. Wallolaa yeroo qabaatte haadha keetiin haati kee tasumas hin dagattu. Yeroo ati dawwaltume haadha dawwaltee borii ati deebitu maaloo nu yaannee jirraa akkasiin jiru haadha keeti moo abbaa keeti moo obboleessa keeti harmee keeti ni boossi. Yoo ati dawwaltuuf harmee kee hin boossu namootni gariimme yoo ati xiqqoo irraa turtee bilbiltuuf harmeen keessatti hin boossu. Harmee jechuun hangana garaaraati. Rabbis ni jabeesse harmee haadha. Duuba namni yoo xiqqeessu miidiyaa kanarratti nama bineensa jennamoo nama sammuun hin yaadne jennamoo maal jenna? Abbaa isa wayii haadha nama arrabsan beeku takka nama sin arrabsu aslan nadha kiyya san tura dhufa beekte maaliif
haadhatii arrabse haadha nama sadii osoo hin taane haadhatii arrabse qoosa maafu haadhaan qoosuun baay'ee abaarsa guddaa ta'e abaarsa wanti cuftii haadha kee jala jirti ati jaalala haadha keetii yoo qabaatte sii tarti ati jaalala harmee keetii yoo qabaatte waa hundi sii qajeelti yoo ati jaalala harmee keetii fi fedha harmee keetiin qabaanne jiruuf jireenyi kee kun inuma sii qajeelle inuma sii dabdi kanaaf harmeen jabeeffamuudha qabdi yaa obboleeyyanti gorsa wal gorsuun baay'ee gaariidha keessattuu waa'ee haadhaa irratti harmeen kee osoo ati lubbuudhaan jirtu sirkatti akka hin dhibamne harmeen kee osoo lubbuudhaan jirtu sirkatti akka hin rakkanne hin dhibamne yoo jedhu dhibeen kan rabbiitti garuu gargaarsa taasisuu fi qabda yaallachuu qabda jajjabeessuu qabda garuu osoo ati ija keetiin ilaaltu harmeen kee osoo ati asii duriyyee mallaqa nyaachistu otoo asii akka barbaadde ittiin dhuydee ittiin dannastu harmeen kee yoo sirra rakkatte harmeen kee yoo lubbuu ishee jiruu dadhabde umrii kee guutuu ati sheenaa keessaa hin baatu harmeen kee osoo darartu harmeen kee yoo si gattee kutte seenaa keessaa hin baatu umrii kee guutuu ati gammaddee hin jiraattu yoo bineensa taate malee yoo ati waraabessa taate waraabessa haa ta'u yaaddu yoo nama taate garuu harmee kee nagaan dhabdee sammuun kee sin boqotu sin bashannanu yeroo hundatti si cinqama yeroo yaadatte cinqamtaa dibamtaa waan biraa keessa galta anamma harmee qaba abbaa qaba alhamdulillah galata rabbii garuu asin jira waan ta'eef onneen kee yeroo hamuu na yaadatti bakka isiirra na yaadattu abbaa kiyyaas jiru isillee biraa na yaada isii biraa na yaadatta harmee koo ani hin beeku maaliif isin akkam hangara kiyyaan akkas na cinqama bakka harmee koo wayii rakkatti wayii na jalaa mataan dhukkuba wayii namni waa jedheeni astaa'ee akka waa gochuu fi danda'u maal fa'aa yaadamee tani yeroo tokko tokko sin gaarrama harmeetii wayii namni arrabsee waa'ee harmeetii wayii achi namni tuqe wayii namni reebe gabaa keessatti wayii dha'anii agarbii akka waan as jiraadhe achitti nama irraa dhoorku ofantumu ani dhugaa isin hima dhugaa jaalala harmee akkamitti argitame yoo irraa deemte qofa argita haadha ta'e jaalachuu gaafa biraa deemte gaafa biyya biraa deemte keessattuu gaafa guyyaa jalqaba biyya baatu torbee sanii fi ji'oota san keessa imimmaanuu bootta galgala hundaa tettee sirba abbittoo tokkotti banatte fageenya na daawweef malee si yaaduun dhiifne ayyo koo maaliin gootaa garuu fageenya tahamaatu nagaan ta'i rakkatu sirbii jira eegotu sobsiitayi ani mucaan kee nagaadha haadha toona yaadini sirba akkanaan bananna yeroo biyya baanu dhuguma namni namni jechuudha gaafa biyya bahu gaafa ji'a takkaaf ji'a lama sirba kana namni hundi hin banata hin booya bakka galgala boottaa ganama boottaa yaanni haadha keetti hojii si dhoorgeessi cinqee akkasumatti garuu si haa cinquu san erga waan wayii argattee booda deebitee harmee kee ittiin gammachiisuu qabda jechuudha yoo harmee kee deebitee ittiin gammachiiftatte sin cinqamtu anaan fakkeenyaaf yoo haadha xiyya waan wayii godhee fi gammachiisi yaadni si baay'ee na qabatu maaliifi gargaareen jira waan ta'eef itti gammada bakka yeroo hundaa isin nagee uummataatii hin rakkannee jedhee yaada yoo garuu waa godhee fi hin beekne yeroo hundaa harmeen maal ta'etti beela'oo ittiin irraa dheebodhi ittiin irraa rakkadhi ittiin irraa abbaan akkuma isin beektan haadha dantaa ittiin qabu yoo barbaade akka barbaade keessattuu namni amma yoo guguddatee jedhe beektaa abbaan kun ajaan qabu barbaadu jireenyi ofii qofa uffata malee waa yaadhaa dantaa hin qabu tasatti abbaa namarraa ji'u jira maali jira harmee mee dhugaa dubbannaa rabbi nuuf hin godhini nu hundattuu hin taasisini yoo abbaan nama tokko waa ta'e haati namaa hangama gadi hin qabdu argaa yoo garuu haati ta'e waa wayii taate abbaan kee yeroo hundaayyuu abbaan hangana garaa jabaata jechuudha jaartii bira fuudha yoo barbaade haati ta'e garuu ilmaan ofii gattee hin heerumtu abadan akkasumatti umrii ofii fixatti malee hin heerumtu abbaan hangana garaa jabaata haa ta'uti abbaa keessanitti jabaadhaa jechuu osoo hin taane garaagarummaa harmee fi abbaatu hanganaa jechuudha kanaaf ijoon dubbii keenyaa maalinni haati teessadhaa kan tuqamneef kabajaa haadha teessanii eeguudhaaf kabajaa mataa keessanii eeggachuun dirqama guddaa harmeen teena bira hin jirtu jettee haadhatee arrabsiisuu hin qabdu sitti dhagahamuu qaba keessa keetitti sitti dhagahamuu qaba si galee
Kanaaf namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti pilis haadhatee yoo haadha qabaatte haadha namaa hin tuqin. Haati namaa xiqqoo hin qabdu yoo maraattuu yoo taate haadhuma xiyya santu naa caala. Haati xiyya yoo maraattuu taate maraattuu dhuma santu nama hunda naa caala. Dhugaa dubbachuu wayya. Haati xiyya maraattuu dhattee ni jibbitaatti. No. Maraattuu dhuma santu nama hunda sii caala. Maaliif siin jedhe fakkeenya jijji kiyyaa amma haa ta'utu yeroo tokko tokko afaan waanuma argitellee naasutti waa'ee siyaasaa kana naasuttiin arrabsamti. Mucattiisaniif maraattus taatu haadhuma saamrii amma jennu kanaaf haadhuma ishiiti itti dhagayama. Maaliif haati ofii maraattuu hin qabdu. Anaatti maraatte dheeraan dheessu fayyaa hin qabdu yookaan immoo tuuf nama arrabsiti yookaan durii jedhe dheeraan dheessu dhalte waan ta'eef dirqama haadhummaan isii sun na dhagayama. Haadhummaan isii sun na dhagayama. Keessa kiyya na cinqa. Kanaaf haati namaa kabajaadhaa, dubartiin kabajaadhaa, pilis warri dhiiraa afaan keessan fi hojii hojjetan irratti rabbummaan hin jaalatu waan biraa dhiisiifoo namni haadha namaatti xiqqeesse xiqqaatadha jedhama. Amantiin kamiinuu haadha namaa hin xiqqeessu. Haati namaa amantii hundarrattuu ol. Amantii musliimaa, kiristaanaa, Pentee, Ortodoksii maali amantii bakka birattuu haati kabajaan isii samii jira guddaadha abbaa caala. Abbaa fedhe hin beekan amantii hunda. Ijoollee magaalaa guddadhe, taabota jala guddadhe, beeta kiristaanii jala masgiida jalatti bakka waa hunda beekan dhugaa isin hima. Hin dhageenye yeroo haati arrabsamtu takka yeroo haati xiqqeeffamtu haati teessan akkana irra deemaa kan jiru haati ta'e kabaja jedha amantiin malee. Kanaaf kabaja itti horuun gaariidha. Jaalala haadha teessanii ibsachuudhaaf immoo ani maal isin gorsa beektanii warra biyya laaftan kana. Mee dhuguma haadha keessan jaallattanii? Dhuguma haadha keessan jaallattanii torbee kana keessa mee qarshii ergaa beeku. Anaaf miti ka ergitu harmee teessanii hin jedhe. Dhugaa gammachuun harmeen kee mallaqa torbee kana keessa ergituuf gammachuun ishee waan guddaa riskii guddaa siiban jireenya keessatti ibsa. Dhugaa waaqa dhugaa rabbiitti isinii hima. Harmee kee gammachiisu dhuguma. Durii yeroo yoo si kadhattu ergitaaf himaa. Friendin keetu Itoophiyaa irraa bilbilee wayii rakkadhe yoo si jeenee ergitaaf. Harmeen ta'e odoo rakkadhe siin hin jeen ofuma beekee ergifme abbaa keetitti ergituuf dhokadhee harmee keetiif namarraan fa'a. Gammachuun isiin guyyaa san gammaddu rakkoo ati keessa jirtu hunda keessaa si baastee waan sammuu keessi yaade san bakkaan si gaa dhugaa si hima kuni. Dhuguma jaalalli haadha waan hedduu namaa godha waan ofii kiyyaa argee. Gammachuun isiin gisii gammadduu bari. Akkasuma immoo kumsi gammaddu san rifaatuun haadha bada. Namni haati abaalte laal ilaa abad hanga fedhe waan fedhe godhe tartuuf imaraaqa. Namni haadha ofiitiin abaalan jireenyi isaa dukkanaa yoo akka tasaa ta'e si abaarte qabaatte naa dhiisi jedhiiniti du'aa'ii goosifadha. Abaarsi haadha sanii sirra jiraatte jennaan abaarsi abbaa sirra jiraatte jennaan ati umrii kee guutuu jireenyi kee dukkanaa haadha siin dabaltu. Hanga jarri siif tufanitti jechuudha dhiifama siif godhanii. Kanaaf haadha abbaan kee akkasiin abaarre waan isaan gammachiisu gochuudha qabda yeroo kamuyyuu gammachiisi. Akkas fedhan isaan rabbillee akkasuma fedhamu jannanni miila haadha abbaa keetii jala jiraa jedhe amantiin keenya an amantii biraa uume san beeku. Akka amantii islaamatitti haadha abbaan yoo waan isaan barbaadan gootee fi yoo waan isaan barbaadan eebba siif kennan jannanni isaanuma jala jira gara biraatii miti jedhama. So jannata kan argachuudhaaf gaa dirqama haadha abbaa kee gammachiisuu qabda. Abaarsarraa fagaachuu qabda akka abaarramne isiniin jedha. Akkana isiniin jedha ani reedii aadam har'a miira harmeetiin isiniif dhufe harmee waan hin jaalladhuu fi namoota harmee tuqu waan hin arguuf onneen koona dadhabee kanarraa dubbachuu dhufe hedduu ni aaraan yoo namni haadha tokko argamu. Bineensa namni sun yoo harreerraa dhalate malee ilmi namaa namarraa dhalate haadha namaas haadha ofiis hin tuqu. Dhuguma namatti dhagayamaa iyyuu boo'at maraatadhaa namni haadha namaa tokko akkamitti harmee hin qabdu. Yoo harmee iyyuu qabaanne harmee ta'e boolla keessatti abaarsisu jira taabari. Pilis haadhatee kabajuuf haadha namaa hin tuqin. Harmeen kabajamtuudha. Bakka teettutti kabaja ofiitti naa ta'etti yoo waan biraa dhabde callisii ta'a yoo arraba biraa dhabde waan biraa namaa raabsa. Waan akka gowwaan ta'e naamu.
Hai sanu haadha nama bira jirre silaa nama bira jiraatu fakkaata haadha yaadni si yeroo gara yerootti biyya ambaa teettee way harmee yoomi si arga gaafa kamii si arga jettee oduu ati cinqamtu oduu ati dhiphattu garuu yoo namni sirraa xiqqeesse hanga inni sitti ulfaatu ilaali baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf ani garsi waliin ture reedii Adam TV like share subscribe gochuun dagatinaa sinin jaaladhaa hiriyaadhaaf qoodaa sinin jedha yaada kiyya kanaaf fayyaa naaf ta'a nagaatti.